كانوا بقى أم براسك الذين over confidence جلال لا وفي أمانتم مولانا مين ما كبنا مدل بس يعني وفي التأمانة مما مولانا كبات شوكتو سنامير مريضة هاي ما نما كم سفنتان over confidence يجون هم نقول وفي التأمانتم ما كبات شو دقوا ها لا نفتح من توم على قبضه نافقنا إثيوبيا خدت الدمر باجستو أنا بنافقنا لا عمل لك أنا ما كان سكر أتيمو أنا ما كان مين مدى وفي التأمانة مما سيجا لقي وفي التأمانة وفي التمنى مم برا ما جيت كنا قوتو ولسي قبل جرا وان في اللي هو جنان أنا الرأي جتنا موجته أنا الرأي جتنا موجته ما لي بيتا نما نمني تبت بيبا كانت أجندة تكنا كنا دبت وحرك كنا سلالا يكنا تيجون سنتان وفي التمنى مم أنا وندينو فمرتو أنا الرأي جتنا وقدي باي عمل لك أن كان وسين جديا نم تكون أنزل أنا مؤني لا تكابو هذا فجأة سيادة خنجي جافس نجو نما كم سفك فكين يا فنما إذا تمن تمانين كبر بعد بتم بيأكل مؤني لا تكابو تأينو تو سبيل أنه ما تروح هنكتير دعوة هذا يوسي همو نبار باتشيسه أثر سيني موسي كوي أنا كوي رينين كباي أم برتنا ما أنا رينين كبان كان اللي أثر سيني كان برا جي شريف وانجد بار جي شريف وانجد أكن من نايم تبارة تام ديبته over confidence يوانسي وفيت أمانة ممان أني قوتو طب يتقوتو دواتا كاني قوتو دا Pakata koni. Nyami gefadu. Ana mau antakan kabar gefad. Irina tak kuafan kabar. Male takkan kabar. Kami ni. Wallahi Irina tak kuafan kabar. Kami ni. Asal terim. Makas. Irina kan kita bersama Maulada. ما جاء دور مال الله هذا ربي رزقه نيات بس ما لقوتها تنما صار نعم أنا ما نجيب الجرا والله الله اللي الفدو في ترى هاي اللي الفدو في ترى لا أفتح ما تكن ربي سيعبد نجتا هاي اللي الفدو في ترى maaliif nama guddasin gudda alhamdulillah daa'ima keessa maal barsistan amantii teenya barsiifna amantii keessa online irra taat oduu tiktokin kun uumamuu baate ani maal eeggas chaayinaan tiktokii kana ati tiktok mara jirtu atoo maal goota kun artistic Abu Mazi arrabsu Farhani arrabsu kan arrabsu la bareedaadha miti maal safuu qaba Oromoon illee bar safuu qaba nama fi akka Oromooti akka fakkeenya fama nama guddaa Oromoo keessatti akkaataa war haadha abbaan keessa guddisanitti nama guddaan arrabsi taate yoo si rukutte inni arrabsu dhugaa ani sin arrabsine maaliif akkana hojjetan hojii kana maaf hojjettani sin jedha malee barsi sin arrabsine taa arrabsaa maaliif asirra teessanii waa'ee amantii akkan keetii kana girgiddaattu yaaman abbaa girgiddaattu yaaman egaa irraa fayyee egaa irraa argate waan barbade taaman ganaa irra tejanii maariyaamiin akkana maaliin akkana kan jettani innis tani waa'uma amantii kana kan sin jedhuun gaafi sin irraa qaba. Rabbi isin nama guddaa dhugaa rabbi isin nama guddaa. Nama wayii taraarsuu biyyaa wayii taraarsuu qabdan malee asirratti jecha yoo ta'ani gara waa'ee amantii haasa'u
Mucha na dhagaartaa dhiifama naa godhe ani xiqqoodha jette waan taateef mucha siin jedhe dhiifama naa godhe umuriin koo xiqqoodha jette. Ani tokko waa'ee umurii sitti himanne. Nama guddaadha miti waan jetteef yaa xiqqoo ta'uu kee barreetu dhiifama jechuu kiyya mucha waan jedhe natti hin gadde jechuudha. Ta'uu barbaaddeetu mul'inatti. Kadhiifan siin jedhe kanaafuu mucha wanti siin jedhuuf xiqqoo ta'uu kee argeeni. So maaliif jechuu barbaade wal dhaggeeffanname ilaal mana koo si galchee miti hin gaafattaa miti sii deebisnaa jenneme mee gaafate sila nu gaafatte siifaa deebisnu amma gara nitirrikii maaf akkas gootutti hin dhufna. Sila dur jalqaba nu gaafachuu qabdaa ture gaafate sana garuu uummataafis deebi'uu qaba gaaffii kee qofaa miti situ gaafate malee saniifuu uummataaf isaa deebi'u mee obsi nun arrabsiine hin dandeessa gaafate sanii maaliif ijoolleen aadaa lamaanii wal fuudhanii jennaan awwalsiif deebisaa jira mee obsaan dhaggeeffattamoo akkam gooname mee amma kabajaan gaaffii gaafatteef obsaan wal dhaggeeffannaa. Okay, itti fufa. Si deebisnaa yoo siin galee deebii gaafadhu waa tokko rakkoon hin jiru yoo nu arrabsites rakkoon tokko hin jiru arrabsamaadhuma garuu deebii keessi Dhugaa koodee koo ani sin arrabsine dhugaa rabbi sin arrabsine ani garuu maaliif kana hojjettani maaliif waa'ee amantii haasoftaa asirratti maaltu sin galche. isa booddee dhumarra si deebisna maaliif kana si deebisuu barbaanne beektaa. San si deebina booda. Kun amma gaaffii sitti ta'e kuni atamma akka ariitiin gootee gaafattee irra dabarsitee deemuu barbaadde waan taateef waan irra gaaffii sitti ta'e bor akka gaaffii sitti ta'u waan hin barbaanneef sirriitti si deebisuu barbaanne. Malee otoo barbaanne mata duree atama gaafatte jijjiiree otoo amantaan keenya kijibate kan amma gaafatte irra daddarbnee deemna ture. Dhiisi bakka jennee si faana arrabaan deemuu dandeenya. No amantaan keenya deebii qabdi waan deebii qabnu irratti immoo ragaadhaan dubbannaa waan ragaa qabnu sana immoo waan taateef gadhaabnatti illee akka bor gaaffisitti hin taane warra jala jira illee gaaffii akka itti hin taane akkasitti namaaf ibsuudhaaf as dhufne malee dubbiirra diddibnee namni nu baay'atee 1,000 2,000 galee fooloorii yookiin giiftii wayii fudhannee as keessaa ba'uuf hin dhufne nuti yookiin si faana walitti iyyinee miti kan dhufne. Si galee inni maatii gatee taa'u jira kan barumsa isaa qo'annaa dhiisee taa'u jira kan hojii dhiisee taa'u jira inni dhaggeeffatu illee akkas jechuudha si galee saniif namni hojii dhabee asirra hin taa'u waan immoo barsiisu. Laal ishi namni barnoota qabaa qo'annaa qabaa waan baay'ee qabaa miti dur jechaadha onlaayinii kanarra taa'aniiti miti kan barsiifamu waa'een amantaa. Dhugaadha. Teknooloojii babal'ate amma immoo. Jechuun amma gaabessinii amantaa keessan barsiisuu osoo hin ta'in. Kastaan hawaasi gaafadha. Waa'een amantaa dura asirratti hin barsiifamu jettee dhugaa keeti. Dubartiin mana namaa hojjettu takka onlaayinii irraan baatu ture dur. Maal jetta? Waa'ee biraa ta'e jechuun waa'ee biraa oduu mari'attee waa'ee biraa oduu asooftee waa'ee biyyattii oduu asooftee biyyattii akkatti guddistu asooftee haa ta'u. Namni as kichan ba'uu uff. Namni karuma dhufee namaa deebisa masii galee. Situ akka jettee durri amantaan asin hin barsiifamu ture jennaan hin baate. Baga baate rakkoon hin jiru. Hubadhaa yaa jamaa maaliifan kana jedhee namni gaafa loojikiidhaan deemna. Dura amantaan kana hin barsiisamu nuun jedhan amantaan kana hin barsiisu duree asirratti maaliif jennaan teknooloojiitu hin jiru. Amma teknooloojiin babal'atee innaan ol baasoftu. Har'a garuu teknooloojii jiraa fi nama mana keessee gadi baatee nama fuuldura naasoftu. Qixxee nama guddaa akkas. Har'a garuu teknooloojii jira anassis wal qixxeesse rabbi. Isa umuriin guddaas isa umuriin xiqqoos isa sooressaas isa hiyyeessaas isa beekaa isa wallaalaas miidiyaa wal qixxeessinaanas baatee haasofta malee otoo akka beekumsaati bara. Namni taa'ee nama guddaa waliin hin haasa'u beekumsa nama qabu faana nama beekumsa qabu dhufee haasa'asila. Garuu sooshaal miidiyaan carraasii bane waan taateef dhuftee nama guddaa gidduu keessa galata waaqayyoo jedhisanu. Waaqayyoo fidee nama guddaa keessatti kaa'ee akka gaaffii gaafattu akka sii deebi'u akka barbaade taatu si gochuunsaa kun miidiyaan waan dhufe malee manni nama dubartii mana namaa hojjetti ol jettee nama ilaaltu dur. Akkatti deemna saniifuu akkasiin jedheen gara fuulduraatti miidiyaa dhufeennaan miidiyaadhaan duratti suma ganda kee keessaa barsiista malee isa safara kee keessa jiru safara duwwaa tokko keessa jiru qofa barsiistaa isa duwwaa lammaffaa barsiisuu hin dandeessu sa'aatii tokkotti. Har'a garuu isa duwwaa 9 fi 20 fi biliyoonaa fi tiriiliyoona jiru addunyaa muluu waliin gahaa jirra alhamdulillah teknooloojii rabbi nuu bal'ise kun. Karaa ittiin ergaa keenya dabarsannu waan taateef karaa dhufe hundumaa jala deemna islaa'ummaan waan akkasii lakki gonda keessa kaayate beetekiristaanii keessatti barsiise humnaan jedhe maal moo masjiida keessa qofatti barsiise islaa'ummaan akkasiin jedhu yoo keessan jedhee ta'e achi keessaa barsiisanii warra onlaayinii irra jiran asiin dhufin nuun garuu barsiifanna saniifuu waan akkasiin dubbatinaa dhiifama ishee ustaazonni.